Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya amma kan argamnu studio keenya bifa haaraadhaan haaromfamee Siyaatilitti kan argamudha. Ana wajjin immoo har'a keessummoota ta'anii kan dhiyaatanii jiraattota Siyaatil keessaa namoota sadii. Egaa isaanis Sheikh Adam Kabira, Sheikh Salih Bashirii fi akkasumas obbo Alamuu Dhaabati. Egaa isaa wajjin turtii goona amma dhumaatti akkana wajjin turtan kan isin affeera hunda jenee guutamaati gama teeknikaatiin Maadii Juneeddis nu wajjiniin jira. Warra Siyaatil baga wal arginin jedha. Egaa har'a kan argamnu as studio keenya bifa haaraadhaan sinumti haaromsitanii sinumti jiraachiftaniidha. Akkuma beekamu gaa OMN yeroo biyyatti galee kan biyyatti dhaabbatee inni immoo cufamee jedhu kan biyya alaa kun xinnoo akka sadarkaa shoorri ni qabu xiqqaa ture. Amma gaa wal guddiftanii jirtu warra Siyaatil keessattuu OMN yeroo gabaabduudhaaf illee qilleensa irraa akka buune gootanii galata guddaa qabduun jedha. Meegaa gara gaafii kiyyaatti darbaa Sheikh Adam Kabira. OMN as Siyaatil jiru kuni Oromoodhaafis haa ta'u warra Siyaatiliifis maali? Galatoomii dajane oduu gaafii ta'een deebine duratti dura dursoo akka aadaa Oromootti Rabbi kadhatanii wanni Rabbi kadhaan jalqaban ni milkooyti. Dura dursoo Rabbii guddaa guyyaa kaleellee waliin oollee har'allee nagaan nu bulchee nagaa waliin nu deebise galanni isaaf haa ta'u. Ammallee obbo Dajanee qabsaawaa OMN keessatti shoora guddaa taphataa turtan qabsoo kanaaf odoo lafa alaa jiraattanii Kanaadaadhaa fi Ameerikaa keessa naanno'ittanii asirraa kaatanii hoggaa OMN biyya alaa ummata Oromoodhaa qilleensa biyya Oromiyaadhaa ni bilisoomsina jee lafaa karoorfatee ka'ee obbo Jawhar Muhammad ar'arraa qabee qilleensi Oromiyaadhaa bilisoome jee dhaaddate saniin eega itti hidhattanii lafaa kaatan asittis tattaafattanii wanni warraasi deemu sun milkiidhaan bakka takka hoggaa gahee qilleensi Oromiyaadhaa bilisoome Oromiyaa galla jettanii waan kana gaggeessuu turtanii san keessarraa addunyaa hunda dinqisiifattanii sabaa fi sablammoota hunda miidiyaan kun lafaa kaasee dammaysee ummata addunyaa kan afaan kanan beeynallee gammachiisee waan tureef ummanni adawwiin ummata Oromoodhaa ummata cunqurfamaadhaa OMN biyya keessa jiru cufanii isinillee sababaa obboleessa keenya kan Acaaluun irratti wareegameen OMN illee cufamee abbaan OMN kana gadhaabillee obbo Jawhar hidhamee isinilleen waan biraatiif gaaga'ama biraatiif danqamtanii san keessaa Rabbiin si baasee maatii kee keessatti illee si deebisee nuu kanaan deebi'ee wal nu garsiisuudhaaf galanni isaaf haa ta'u jeetiin dura dursoo kanaan hin jalqabaa jechuudha. Maaliifiin kana jee namni Rabbi ifiin galatoonfanne ilma namaan galatoonfatu akkuma Jawhar gaafa hidhamee fi qabsaa'onni hundi hidhaman rifanne guyyaa ati baatee immoo arma irratti adminteen irra Kaalgaaris si dhageenye Kanaadas si dhageenye gammannee gammachuu tana fiixaan nu baasuun siin ja'a karaa gaafii keetiitiin hoggan deebi'u OMN Siyaatil yeroo hamtuu gaaga'amni ummata Oromoo irra gahee miidiyaa mataa ummataa ta'e san akkamiin laatta ka jettu xiiqiidhaan hoggaa achitti gartee wanni kun achitti isinirra gahe ijoolleen sadeen tun har'aan tana guyyaa isaaniiti. Har'aan tana Mahadii Juneediitii fi Asiyaa Muhammad akkasumatti Tasfaayee Abdii halkanii guyyaa mana isaanii keessatti makiinaa isaanii keessatti
waan kana qabsaawanii beekumsa isaaniitii fi dandeettii isaaniitiin hidhatanii waan kanarratti ummata nu bira dhaabbadhaa jedhanii ummanni siyaatilis Oromoon siyaatil sabboonummaa isaaniitiin odoo amantii waliin qoodin odoo gandaa waliin qoodin waan kana kunuunsanii abadan hamma nuti jirru miidiyaan kun achillee yoo cufame biyya kana keessatti abadan cufamee hin arkinu du'ateenya jedhanii qabeenya isaaniitii fi beekumsa isaanii odoo duuba kaayin waan kana xiiqiidhaan guyyaa sanirraa guyyaa OMN gadhaabanirraa jalqabanii kabiraa immoo guyyaa isa cufanirraa immoo xiiqiin biraatti argame waan kana bakkaan ga'anii mana kanallee kireessan godhanii ijoollee tanallee kunuunsanii akka wanni kun as gahu godhaniif kana qooda guddaa warri siyaatil ummanni siyaatil qabuu fi galatooma koree isiitii fi ummata siyaatil juu barbaanna qoonni guddaa akkaataa nuti itti ilaallu odoo bakka fedhellee wanni takka tahe OMN magaalaa siyaatil keessatti argamu waan fedhellee ta'u karaa dandeettiitii fi karaa qabeenyaatii fi karaa ogummaatiinis if duuban deebi'u kanaaf haala kanaani isa ilaalaan jagarte. Egaa shee Saalii akkuma hundi keenya beeknu cufanii Jawaar Mahammadin hidhanii Hacaaluu Hundeessaa ammoo hin ajjeesanii yeroo sanatti istuudiyoon siyaatil jiru kuni hojjaa isaa kan jabeessee itti fufe wanti kana hundumaa gara diinatiin godhameef maal isinitti fakkaata miirri yeroos jiru maal fakkaata yeroo duubatti deebitan ilaalta. بريدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدراتي قالت ربي يا قالجا يجا سير جمع ربي إرتي نجاح رحمة يجا بوزه أكو مبوا آدم جده نمني نمن قالتهم فني ربي اللي قالتهم فتوجد جمع ربي عليه الصلاة والسلام وري يولن أسجرتو في سيدا بالي تبا كبيرة جرتو شفتو يو دلقا قدّا دلائدني ربي سناغر غارو جدا لما تأمل لي كرب أچي سيو باسه أكمله وانو دقا همي ربي سباسون قلبين تينا نوغم مدد كانور را غرتي تيني ركو سيني فو قلبين نوچن كاجرتي بغا ربي سباسه سين جدا ايغا سيغافي كيتيو دي بي ركون گگردان ارگمته تون شفتو يو باي امتا كين يا چفته ججيراما harki silaa ka duratti deeme uf duuba nu deebiste tokkoffaa Jawhar hidhamuun lammaffaa OMN achii cufuun ta duraa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun isa ajjeesuun hamilee teenna guddaa cabsite garuu hamilee cabte tana akkanatti dhiisurra tattaaffii godhutu jabaa jedhanii ijoolleen teenna tun OMN ka achii nu jalaa cufame akkan cufamne guutee lafaa kaaftee akkuma obbo Adam jedhe makiinaa keessatti dalagaa ofii dhaabee inni faa dalagaa nama dalagu jarituun illee akkasuma jiruu ofii dhiiftee jiruu ummata kiyyaa kana nama du'e dabarsuun nama du'e ebaluu achi du'e jedhanii namaa dabarsuun ebaluu hidhaa jira jedhanii kana namaa himuun miidhama biyya keenyarra gahe miidhama ummata keenyarra gahe kana dabarsuuf jecha tattaaffii godhuun isaanii waan guddaa tokko waan silaa osoo kun jiraachuu baate akkuma warra as dura dabree ka ajjeefame kasaamame saamame kanam tokko quban qabne kanam tokko hafuura isaaniin dhageenne taana sila akka akkasin taane achitti illee OMN cufamu asin nu jala dhaabattee halkanii guyyaa ijoolleen dalaguun kun yaada guddaa gargaarsa guddaa ummata ofiitiif dalaydee ammallee rabbi isaan haa guddisuu jedha ijoollee tana siin dabalee cufa isaanii tamnisootaa jirtu taate ta biyya biraa jirtu warra tattaaffii godhu akkasuma Farhaan Abdusalaam ka duyda duubaa waan hunda dalagu waan inni maxxansu yoo gartee ilaalan akka waan isa inni qofti dalagaa jiru fakkaatti ammoo isa qofaa miti cufti keessan dalagaa jirtanii waan guddaa nu garsiiftan yaada silaa qalbii namaa cabsu akka qalbiin namaa cabne gootan jedha maali jennaan yoo achitti ka hidhamee ka ajjeefame namni irraa hin dabarsin hafuura achi as dabaru sayyoo namni nama dhageessisin cufame sila akkuma cufannetti miidhama akkuma miidhamnetti sila miidhamni nu hafa garuu haa taatu miidhamni illee jiraatu baalaansii ilaaluun nurra jira ka miidhamni irra kanuu dabar ka dhagayaa jirtu irra guddaa ka haasawamaa jirtu irra guddaa ka dhoyfamuu dhabuu keenna tahutu irra guddaa mirga keenna dhoysanii sila hafuura namaa dhoysanii akka isaan dalaganiif
akka ijoolleen tun goda godaa hunda ganda bilbiltee haasawa dhugaa ka kijiban tahin dabarsiteef rabbi isaan qarqaaree jedha ammallee wanni ani irra dhaammadhunumaa haasawa dhugaa kanarratti yoo hundooftan wanni tokkollee wanni isin jalaa hafuun jiru jedhe yaada abdii rabbiitiin namni yoo kijibe immoo yoo waan hin jirre bakka tanatti waa argaman jedhee waan hin jirre ka haasa'u taate ugurin ga'u isinuun beeytanii nama akkasii rabbiilleen hin jaalatu soo dhugaa dubbatutu isin gargaare dhugaa haqaaf falmatutu haqaaf dubbatutu ka ajjeefamillee haqarratti ajjeefame ka hidhamillee haqarratti hidhame jechuutu isin gargaaree tattaaffii kana godhe akkasuma akkuma obbo Adam jedhe ummata keenya ka